Oromoon Arsii mootummaa Amaaraa kan humna hidhannoo Awurooppaatiin hidhate kan madaafa hidhate bara shan guutuu cabsee kan ofirraa deebisuu danda'e meeshaa akkasii jechuun osoo hin ta'in tokkummaa qabaachuudhaan ijaarmee qabaachuudhaan wal dhagahuudhaan wal jala deemuudhaan mirgaa fi inni qofaan akka kabachiifatutti amaneetiin dur dhaabbachuun akka ture gaa yaadachuu qabdanii jechuudha. Arrallee ummanni keenya yoo tokko ta'ee ifiif gaaddisa tokko jalatti ijaaramee humna isaa bakka tokkotti deebisee karaa poolitikaatiinis taanaan karaan na baasu kan naa tolu kana jedhee ofii lafa kaayyatee deemuu baate kan ormi qaceelchee irra kaayu akka isaan taane beekuu qaba jechuudha. Ammas nu tottolfamaa tattaafatamaa jira. Kan ammoo didduudhaaf karaa ummata keenyaatiin if qopheessuun akka jiraatu deddeebifnee yaamicha isinii goona.